Sheekotii gartee. Hayyee. Ni dhufna janii baallama naa qaban. Baallama akkam. Si gartee. Nama akkana jiru baallama qabdaafi. Na dhagee fudhaa. Hayyee. Hayyee dirqiin gartee dhibeedha. Maallaqa akkana namaatu haajaasi dura nama meeqaan gartee akkuma kaayitee kana baallameef naan janii. Hayyee. Nama kana sheekotii gartee akka nama jabaa bira dhaqeetii. Hayyee. Aboo namaatu kan muraatee akka laallu gartee jeetii dhaqeetii madhee bire. Namni kun akka keessatti warra kana akkasii kana hafardii jiru jira mire. Sigala. Hayyee. Kanaatu gatee. Hayyee sangoota tolchitee maal deemtee nutti hin dhufinii hangammaan. Yaa gogaa hordoftoota keenya assalaamu alaikum. Nagaa qabdanii fayyaadha jirtanii alhamdulillah. Gaata durii gadi dubbiinii qabdi akkam qabdi gaa dhugaadha. Akka biraati wallahi tana yaaddeetiin jira mataan dhaabee jira. Namni kun beeki ilma namaa kun warra gartee sammuun tun warra yaaddii warra gartee namaaree fattii xiyyeetuun mataa qalawna gootee jirti. Gartee waa'ee mucoo tanaa. Hedduu takka yaadeetiin jira haalaan takka misaan dhukkubee jira akkasiiti bakka itti ergeetillee dhaqeetiin jira mee yaa hordoftoota salaamtaa gaafa dhugaatiisuu feese. Hayyee daawwattoota hordoftoota keenya shima akkam nagamaa jirtan isiniin jechaa barbaada. Egaa bakka jirtanii nageenyi isin bira haa jiraatu ani komiin qaba komiin qabu hanga ammaan tanaa kophaatti jetaa'uufi isallee erginee jira ergaa sanarraa turee natti dhufuufi. Maaltu isa tursiise akkamitti turee dhufee gaafiin isaa qaba. Akkuma maaliif beekaan dhaloonni dhukkuba gara qabachuu hedduu nurraa bu'aallee hin qabu nuufillee barbaachisaadhaa miti jechuudha. Ani dhugumatti aareetiin jira. Maaliif namni beekii isi dhukkubu caalaa isaa namni dhukkuburra jiruutu dhukkubsataadhaan isiniin jee jira. Kanaaf maaliif haala keessatti nu dhiisee deeme ni beeka hundeelleen jechuudha. Maaliif nurraa ture immoo fuuluma keessan duratti hin gaafan. Bakka ergine san hoo nu dhaqee jira kajuus ammoo isaanuma isumarraa bara. Komiintii yemmuu guddoon haala itti nu dhiisisan osoo beeku hanga ammaan tanaa maaliif nurraa ture kajuu immoo komiitii. Komii tanarratti niin balleessu yoo ta'ellee na of okkolchaa isiniin jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan waanuma silaa nu beekaa. Anamma yeroo takka yeroo haalli hamaa fi haalli dhibaan gartee na mudate dubbachuullee beeku. Ani imma sirraan komii qaba boo. Awwa komii dhageessa. Sirraan komii. Hayyee. Gurrifadhe. Hayyee. Sammuun tun akka tokko tattaadhisi. Hayyee. Na dawwaqti. Hayyee. Namni kun beeki akka yaadiin hin danda'amu beeka. Hayyee. Ati akkatti yaadu ka biraa. Akkaan itti yaadu ka biraa. Hayyee akkamii yaadu. Dhugaadhaan rafachuusin hin kute. Hayyee. Laa gufadhee miidhaa kan ta'e macaljii meettuma dhiisi. Lan beeta maaliif maa jettanii beeta arrifadhee wooma mucoon tun gartee ammaan tana fayyadamu. Waan rifatteef sarree maa irraa turtaa siin jenne haala isin keessi jirtu agartee jira. Jari dalagaa fudhu hoggoon dhaqu jari dalagaa jira. Dalagaa jira aboo kana dafaati gartee waan fedheessiif boona gartee dafaa hoota. Aboo aboo mee dura komii jetti dhiisi. Hayyee. Mucoon dubbise yaa'u. Hayyee. Feruza. Akkami wayyaa jeema? Umaan taane? Akkam jirtama akkam jirtama? Aboo hundee isiitti dhiisiiti. Tabayyaa simee anuma gaafadhu boo. Affata gartee sanaan tolchite. Aboo Feruza. Lafarra eenyu shorrees jira? Eenyu shorrees lafarra? Sadeen eenyu feenyu? Alaalee sadii. Aboo amma isiitti dhiisi. Haala keessatti amma beeka yeroo ati na biraa deemtu akkatti cisutti hin jirtu dhagaye. Nu qabdeeti hiinee. Haala san keessatti wal biraa dhageeffadhu. Haala san keessa turree miire. Garuu mallee basa ta'a. Garuu basa haasoyitii miti amma dawaa takkaa utti kennanii hangana irraa gaggabdee irra haasoo dhedheeraan qabdu nu biraa ciisu jirtiin siin jee. Komiitti dhiisi maarree isiin dubbisaa maal jetta? Aboo ija namaatii waan akka feeti jeeti. Aboo ija namaatii fi kana rabbiitu beeka ani hin beeku dhageeffadhu. Ati imma bakka itti si ergine san dhayxee jirta aboo. Aboo mucoo fayyaa hogguu fayyaa isiin qabdu laala beeta hogguu fayyaa qabdu wartee.
Abotan yaa salaam abooti maal natti haasa'u jirta saatii kunuu fayyaa ni qabda gisee takka takka boo. Daadhiin qaba fayyaadha. Maaliree kana godhachuu. Bakka Bakka itti seergine san nu dhayitee siin jenne akka gargaara. Wanni si gaafachuu jiru waan biraati ati waan biraa natti naasayin. Amma isin boo yaa boo'i miti. Haasawaa xiyyanarraa fuudhi boondi. Beekaa nama dhukkubsate caalaa nama namni irra dhukkubsateetuutu dhukkubsataadha beekaa. Ati haala san keessa nu biraa deemte hanga ammaan tanaa taayisee dhufuun keetu ani komiin sirraa qabaan siin jee isa jalqabaati. Isa lammaffaa immoo asii haatee si ergine akka keessa jiru kana ergine kayi nama naa yaame arafeellee naa yaame abaluu naa yaame jeetiin sitti hime bakka sanoo ergaa teenya geesseetiin siin jee. Ergaa teenya bakka saniin geesseen siin jaa micira godhachuu nati yoo. Maal ati nama guddaa miti boo. Ammaaliin siin jee boo. Aboo jara naa yaam jolle naa yaam. Aboo mucaa michiyyoo qabu. Amichuyyoon fayyaadhaa waliin dhufan seetiin yoo dhageeffadhu waan namni sitti himus qalbeeffadhu qa. Akkamitti deemtaati? Maali namni labbaa fi akkana deddeemuun? Bar yeroo haalli kun ta'etti silaa furtuu taatee silaa bakka san dhayitee yoo namoota san dhabde saffisaan natti dhufu qabdaa bar leeccalluma yoo walii qabaanne yoo silaa haala samtu nurraa eegamaa bar. Maal nu sammuu akkamiin bobbaanee gallaboo yoo hanka kanallee ijaan hanka kanallee yoo hin beeku. Ani maan tana nama dhukkubullee dhaabbate taa'ee nama iyyuu nan godhin. Maaliif siin jechuu barbaadani beektaa? Dhaqiitii aboo arafee bira arafee guyyaa waliin na dhufan si galee amichiyoo haala kana keessa jirtiin seeni boosiin roorrootti jira akkana waliin jette michiyyoodha haalan taane si jechaa jira gorsa qiyyaa'uun irraan fudhanne dhageeffadhu gorsa qiyyaa'uun fudhanne siitu badi jira amma yeroo san of ta'eetiin waan kana godhe siis ilma kiyya isiinis jala ija takkaan isin laaleeti si dogoggora kana godhe ammaan tana anammaas akkas godhuu hin danda'u osoo san fudhatteeniin godha. Nama biroo qopheeffadhu jeetiin michiyoo naa teessuun hin galche jechuuf akkas jeenii qajeelcheemi. Haalli jenne saniti hin taane ta biroo asiin dhalateedhaan michiyyoon kun haala kana keessa na seentee miti. Amma yeroon seergu dura arafee bira naa dhaqiiti haalli ture kana. Gartee kanaas akkan ani quban qableen na qabate achiin namaas na dabaliiti kophaan jiraatu koottu wanni inni halkallee illi bilbilaan si bilbilee si yaameef osoo sittuun bilbilin duraan barbuu sooruma sanuu dhageeffadhu. Ani akkaatuma nuti itti yaadnu wallaalee malee soorii ati jettu kunu si dura bar dhufee arkee isa naa yaami jee namni sitti erge tokko isaa bar. Maaltu isa tursiisee garuu sangana gaafanna isaas yoo nuti hundi akkana taane garuu kun abaarsaa beeka. Gaariidhaa miti. Isa sanuu itti himeetiin ture. Atis kan dhaamsaan si kaahee bakka biraa keessaa dhufte hayya maaliin nu dhufte? Maaluma yaaqee dubbiin akkanaa kana qabatte. Hayya. Dubbii bira namatti irratti haasoo jirtaa eebanna haasoo jirtaa. Eenyutti naa qabatti tuni soqofa qabatti himati kasi qabatu jirtaa. Aboo anamma akkuma na kopha qabattitti ilaalu jira naas siima dhage akkitti kophaa na qabatte akkitti kophaa na qabatte siimu dhuftee haalaan taa'aa ture san agartee jirta mo'ati. Haala sanirra nuu ture na biraa deemtee immoo bakka itti ergine san dhiiftee har'aas harka raasaa yeroo natti dhuftu akkamitti dubbiin alarratti hin ta'in ati kopha jirta leencolloo qabaatte silaa yeroo san deemtee na dhufta. Hayyee nama dhukkubsatu yeroo biraa deemani wanta isa barbaachisuuf gartee fala dha'uun barbaachisaa mi namni kun ammaas nama namni biraa deemee waa barbaadu ta'uuf fi miti. Laaltee agarte nutuu harkaan firraa waliin qabaa turre akkamitti yeroon kana laalu akkamitti ana qofan qabatee dubbiin yoo si qabatte silaani teessaa. Maalumaan jee namni kana. Awwaala fartii kana guutuu maaltu natti uume akkasii na ari'u jira. Sadarkaa gufachuuti maaltu nan gahee fartiin qabaanne an. Sadarkaa akkuma bara akkumaati. Dhageessaa. Hayyee. An obboleettiin qabanis. Hayyee. Har'a ijaan obboleettii tiyyaatti ilaalu laala ishii laala barbiyaa. Akkasitti tiyyaala. Ishiitan. Hayyee. Kanaafuu nama itaa waan laffee jira kana guutuu deemu jiruuf waan biraatiif. Hayyee maaliif? Agartee mi ishiin tun agartee yoo. Haasa'e harkaan badingaa. Kanaafuu gartee. Akkana fayyana hojjaa haasa'e. Awwaan fayyaa maraataa na jiruuti. Yoo maraataa. Anamma atuu bar amma dhugaa. Yoo namni dhageeffadhu akka fayyoo hojjaa haasa'u godhatu maraataadha. Sabboonni maraataa ta'uu baatte. Haalaan keessa ture ni haalli keessa jiru. Nu ammaas wal malee hin qabne. Amma naaf ijoollee
Furmaanni. Amma harka raasaa silaa naaf hin dhuftuufin siin jedhe. Harka raasaan beektaa? Eh. An sadarkaa dawatti sheeka meeqa bira dhaqiitiin bibbilee. Hayyee sheeka bira dhaqiisanaa kaa. Ree an yaa boo an namni kun nama fidu malee hin deebu jechuudha. Wamaan tana dhageenaa siima. Sheeka fidu malee hin deebu jechuun boo. Sheeka fidu malee hin deebu. Eega. Ammaree sheeka fiddee dhufte. Dhageessa. Sirnaan qabsiifadha. Mee amma maal nuuf fidde yaa boomee wanni si gaafadhu. Amma maal nuuf fidde amma akkam taanaadha haala silaa taanu wal gaafachuuf nama waatti himachuu ta'uu natti hin fakkaatu. Ani dhugaa sii muume amma dhagayi wanni irra tetteenye asii nama gubbaa nama dhukkubsatu gubbaa iyyuu namni. Nu ammoo rabbiin nama godhee waliin nu. An silaa hanga. Dhageeffadhu. Hanga kanatti na jeetu ana kana. Samaaliin si jee qabu. Du'aayi maaliin si godhe? Du'aayi. Wallahi. Aboo du'aayi an dhalatii ijaa fiifuun hin godhaaf. Amma isin kana aarse kanaatu dhukkuma biroo fiifuun dhalu jira anuma mataa fayyaa ammaan taatu walitti hin dhufne namarra jirra. Waan isin ammas deemi ammas deemi jara san nu barbaadi. Halas deemati beeyi. Aboo jaruma siin jenna ka imaanaa nyaatte san imaanaa kara nyaatte kan godhin san deemi nu barbaadi wanni wal waqasuuf hin jirtu asirra tetteenyeeti. Maaliif jara sanaan nu dhufu ani qobattummaadhaan kaa asii daadarkaa'u ammas achi deemi dhaamsa kaayi. Isaan bira dhaqiin siin jedhe amma. Du'aayi goona du'aayi. Du'aayi aboo. Yaa xiqqoo du'aayi godhu. Yaa salaa. Aboo du'aayi ni goona. Bakka deemtuttu yeroo rakkattee jirtu yoo du'aayi godhaa deemte dhalakeetiif rabbiin nama ta'uufi. Rabbiin ni ta'aafi jechuudha. Kanaaf du'aayiin bakka deemnutti yoo dhugumatti dhaloottummaa qabne haqiboo qabaanne ni taate hanga karaa deemtu sanuu du'aayi godhuuf qabda jechuudha. Haala keessa turani beektaa miire. Kun ta'anii asii aamin jechuun rabbiin sababsadha jee kayyin jaraas nu yaamin siin jedhe du'aayi qofa goonaa miti. Hayyaa. Feruza. Mataan. Reere yaa reere.